asumatti jalma jala na deebistu hagabuu bireen na bulche jettee jirti waan ta'eef akkami bireen hagabuu bulche na haa deebistu fida yaare ganni anduraa fida እሺ kun gaafii duraati kan keeti bire miyuuti godhadhu laal gidduu waliin seenina gisee bireen dubbatu ati dhaggeeffadhu gisee ishiin dubbattu bireen dhaggeeffadhu amma ganni carraan kan keeti. Gaafatu kan waliin qabee deebii nan deebisaaf tokko tokko lolan ta'in waan yaada isaa hundayyuu ibsatu yaada isaa hundayyuu nan deebisaa fi haa xumuratu waan walitti qabee deebisaaf walitti qabee bireen na beektaa si beekaa. Anaafsi nama addabaabaa asirra wal dhabu miti anaafsi biyyatti nama booda tokko wajjin wal awwaalee biyyee wal affisu. Na fidde maallaqa kiyyaa na fidde maallaqa keetii biti kan na fidde bizaan akuttee na fidde tam alaafti na tamaan fudhatte daa'imaa fidde. Amma dubbiin akkasii miti bara. Na fidde tikeetii na akuttee ta ulfaadhu kabajan waaqa isaa kabaju. Bizaan abaastee jirta eeyyan kabajan waaqa isaa kabaju. Isa san garuu babirree no inji babirri kadhallam. Aralla kafiyyaa illee baxaawut kabilaan nama baxaa hin muko eeyyan na fidde dhufee mana kee bune ulfaadhu kabajan. Akka obboleessaan qaban ammas ta'a respect guddaa si qaban. Anaafsi nama asirra wal baasne waliin haasofnu miti. Bilbila kiyya qabda bilbila kee qaba. Bilbila kiyyas dhiisi bilbila keetis dhiisi. Biyyatti maatii godhan waltee maatii kee gaafachuu dandeessu. Rakkoon hoo jiraate. Sigalee waan asitti finne addabaabayii wal dhaabne tokko homtuu hin jiru. Sigaatti agaagabuun na bushee araba Gabriel. Dhiisaa kaa waan hin taane haasofne ba hin bushaa. Injirree haasofne hin bushaa Gabriel. Akka dhala ilma namaatti haasofnu malee akka warreen mandarra keessaa gabaagabanaa wal borcaa hin ta'in fuula fiiti haasee deebii kee hundaafuu deebisii qabaa gaafii kee hundaafuu sii deebisaa akka ilma irratti waliin haasee anis akka intala dubartii tokkotti nan haasaa deebisii qaba anis immoo waan an sirraa kobii qabu ifan kobii sanuyyuu ani sin komanneen waaqayyo hojii haasaa haa kennu hin himamne gidiraa gootii waaqayyo hojii haa kennu ammas hojii haa kennu jee isa sanis nan haasaa gaafatu waan gaafachuu hunda isaa waliin qabeensi ganni qoy biriyyee ganni bireen na fide hagala toomuu dhugaadha na fide jetteera ishoo hagabuu nan bulchinee ay kuni dubbii kiyyaa miti hagabuu hin bulle jetteera ishoo laal ganni qoy gisee haasoftan boruu keessan yaadachaati shiisin boru nama wal arguu dandeessan biyyatti hagabuu kan na bulche jedhu isaan iyyuu hin beekas jammar hagabuu nan bulchine jetteertu kuma dhageeffata laal karaan dura garuu ofumaa jette sinillee of biraa qabdan warri riikardo biraa qabdan. Dhara bireen gaaf takka hamaa kee dubbadhee hin beeku adaraa kidaana birati gaaf takka waa kee haasa'ee hin beeku dhara basmaamul. Rakkoo tokko jiru itti katalame carshara rakkoon hin jiru sana ageeffadha laal kana dura damma fadha kazzaan bu'aala hagabuu na bulchee ishiin an bulchine jette okay hagabuu na bulchine jette komanti jala laaliif ganni yoo ishiin alaayinii teessee laayivii galtee dubbattu falmattuu bira hagabuu nan bulchee bira jettee dubbatte gaafadha. Even gammeetti dawwalte hagabuun bulee jira jettee kaatee asitti jibira deemte Dubaay. Maaliif ol sobna? Maaliif namni kun kaleessa illee nu dhaggeeffata har'a illee nu dhaggeeffata. Iffitan. Itti fufee biree itti fufee haasaa kee biraas itti fufee deebisa hunda isaati waliin qabee deebisaane itti fufee biraasis kophee biraasis itti fufe. Dhugaa fuudhuu. Kanallee jettee kaatee asii deemte Dubaayitti. Dubaay kaatee sirriitti alaa hin jirre. Okay, ani itti dhiise sanillee irra dabaree ishiin illee jette tasaasee jedhette irra dabaree ani dhiisee jira. Amma dammoo har'a dammoo. Ajaa'ibuma argina warra miidiyaa kana jechuudha. Gannii fi bireen maal irratti wal lolan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa gootuun qabaa isinis akka nagaa taataan abdii gootuun qabachaa. Warroon immoo chaanaala kee afaaraa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taasisan jedha. Biree fi ganniin jechuudha wal lolanii turanii jechuudha. Ani kanan jedhu warruma miidiyaa kana ilmi namaa kun inaaffaa baay'ee qaba. Miceeyoo tanallee waan baay'ee shidhan jedhanii akkanuma immoo ijoollee tana lamaa walitti naquudhaaf kan jidduu utaalee walii gadi fiigullee baay'eetu jira jechuudha. Akka waan seexana ta'ee wayii jechuudha. Ijoollee tana lamaan immoo akkuma agartan yeroo duraallee bireedha waa hunda isaatu hojjetee fi akkasuma moobaayilii illee bitee fi biyyatti ergee achitti ergee fi waa hunda kan godhee fi bireedha jechuudha.
yaw innis godheefii jira waan hin goone tokko jiru akkasuma immoo inni hin dhukkubne ganni yaada kanatti waan akkasii naan jedhe jettee ishiin simte akkasuma immoo ishiin illee bireen hagabuu na bulchee jettee akkasitti himte jedhanii riikaardii waraabanii bireetti erganii biree kan ishiitis immoo bireetti erganii biree immoo ishiitti ergan jechuudha. Ani kanan jedhu maalidha silaa biyya tokko keessa jiru waanuma hololuma namaa kanaan haasa'a namaatiin waan hin taanedhaan kan wal lolanii raawwatanii jidduu ofii keessa seenanii miidiyaa irratti ol baasan ijoolleen tun waliinis fixachuu hin dandeessi. Ijoolleen tun waliinis fixachuu dandeessi garuu miidiyaa irratti ol baasuu maaltu isaan erge keessanuu fixachuu hin danda'u jechuudha. Ani waan isiniin jedhu keessaa kanaaf rakkoon qabu wal baasuun keessanii baguma viidiyoo qabaatanii viidiyoo keessanuu tul hin darbina. Usuma bichaa nurraa qabaa malee nuti wal loluu wal akkas waliin jechuu agabuu wal bulchine agabuu wal ilchine rakkoo hin qabu nuti kan sarfannu isaa miti isa viidiyoo akka boonii noormaaluma kana sodaanne malee noormaalii kana sodaanne malee wanta biraa waan tokko rakkoon hin jiru jechuudha. Kun wal baasuun keessan immoo rakkoo hin jiru namni ilmi namaa kamiyyuu wal lolu. Halaa እና wanti xiqqooshi safuu nama dhugu akka boonii kanatti viidiyoon bahuutu qaanii ta'a malee kuni wal loluun ilmi namaa kamiyyuu waliin lolaa akkasuma immoo kun immoo jettiidha malee wanta isaan akkas qaama walitti baanii walitti manillee mati dhugaa dubbachuu fi wannaan jedhu jira birees himee jira viidiyoo isaanii ilaalee jira akkasuma immoo laayivii isaanii hundumaayyuu ilaalee jira garuu wanti isaan jedhan kuni jetti namaati birees kan biraan gahe jetti namaati ishis kan biraan gahe jetti namaati garuu ijoolleen tun lamaa waliin hin jenne kanaafiyyuu immoo kun waan araaramtanis waan salphaadhas akkanuma miidiyaa irratti mataa wal dhukkubsina ani waan jettuma jettee namaa qabattanii fiiddusin abbaa sanni daaratti dawaltanii waliin gaafattanii aga miidiyaa irratti ol baastan kolkolloowwan wayiidha argaa jechan ishee innaa kanan sinin jechuu barbaadanii kanaaf wanta hin taane miidiyaa irratti waliin yaasinaati keessa wala bilbilaa gaafadhaa. Garuu kun rakkoon qabullee wal baastanillee garuu immoo adaraa viidiyoo yoo qabaattan viidiyoo hin qabdusin akkam gannii fi biree viidiyoo qabaattan wallutti hin darbina isuma bichaa akka hin dabarre baqa yoo viidiyoo qabaattan garuu hin qabdu jedhee yaadu dhugaa waaqayyo waan akkasii hin hojjettan ijoollee amantaa qabdu waan taateef dhugaa dubbachuu fi hin hojjettan ijoolleen kun ganniin illee yaa'u kaan beeku nama biraa hojii hojjette malee baqqeen haadha manaa qabaa. Akkasuma nama amantaa ofiitti baay'ee cimaa nama gaannooni bireeni waan akkasiin hojjetee yaadu garuu isuma bichaan irraa qaba akkuma boonii eefistaa sana akka nuun goone malee kaawwan wal fulfilsisaa wal akka barbaade wal godha dhugaas hin jedhaan qalli akkasiisan hin beeknu nuti jandaanuu taatanii akka barbaade wal godha dhimma keessan garuu immoo akkanuma waan nuti xiqqishuudhaaf miidiyaa irratti waliin fiigina kolkolleewwan keessanii fixattanii tana maaliif bakka lafaa hin jiran ijoolleen baay'eetu jira maal ijoollee achiin fixattanii gammeeffaa ijoollee baay'eetu jira achitti fixachuu dandeessan garuu waanuma xiqqootu tanaaf la ajandama guurachuudhaaf miidiyaa irratti baatanii walii siistan malee cabaa isin inni akkasisin jedha kanaaf immoo gannii fi biree amma araaramu immoo warri hooy jettan hooy hin jedhina amma araaramti jalattiin jechuudha kanaaf namumti kun akkamitti wal lolaa ijoollee maaliif wal loltu maarratti wal loltu maaliif wal loltu hagam wal jibbitu hagam jiraattu wal loltu dhugaa dubbachuudhaaf qoosa osoo hin taane nuti maaliif wal lolla hagam waan jiraannu addunyaa kanarra xiqqishuma ishee jiraanna garuu haguma jiraannu isaatti wal jibbine walitti sinaafna jechuudha maaliif naaftan maaliif naafta haa caaltu haa guddattu isheenis atis guddadhu rakkoon qabdu hundi keenya yoo guddanne walitti fayyadna malee walitti xiqqeessinu ati yoo qabaatte ani sirraa fayyadamuu hin danda'a ani yoo qabaadhe narraa fayyadamuu dandeessa namni yoo qabaate qoricha odoo wal guddifneeyyuu qoricha jechuudha kanaaf immoo wal guddisaa malee wal qeequu wal saaxiluu maaltu nama erge jechuudha innaa akkasisiniin jedhaa walitti isin araarsu kaa biree fi ganni amshiriin araaramtu ishee saree wanti hin araaramtu sin jedha anuu dhadhifee isin araarsu amshir okay itti abbaattotu jiru isin loltan ijoon argaa keessan innaa akkasiin jedha warroonni chaanaala kee afaaraa taatan immoo sabskiraaybii godhaatii yaadaa fi qeeqa qabaattan komeenti jalatti kataba yalla baay'ee salaama aga viidiyoo biraa walitti himutti